fayyadamuudhaan barumsa guddaa argataniin rakkoo afaanni Oromoo qubee ittiin barreessuu irratti qabu kana qorachaa turanii carraaqqii kana gama hundaatiin taasifamaa ture keessatti falli guddaan akka argamu qooda isaanii guddaa kan gumaachan Dr. Oromia Radio and Television Organizations Awarding Committee again is very keen to award a golden medal and certified for his excellent effort made on the wide research and study on Oromo language. Doctor, I don't know how to call again. ባለፉት ስርዓቶች እንደሚታወቀው የኦሮሞ ሕዝብ በቋንቋው እንዳይናገር በማንነቱ እንዳይኮራ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሲደረግ ነበር። እንግዲህ ይሄንን መሰናክል ሰብሮ የኦሮሞን ቋንቋ ለማሳደግ ለማዘመን ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ እንዲሁም የተለያዩ ቁቤ ቋንቋዎችን የፈጠሩ ዶክተር መሐመድ ረሻድ እንዴት ነው? ከነዱዋንቲ ቁርአንስ አፋን ኦሮሞቲ ከኒሩ ዶክተር መሐመድ ረሻድ ኦኬጂን afaaniif seenaa biyyoota alaati dhufanii biyya isaan yommuu sana qubee afaan oromootiif ta'u qorachaa turanitti hojii isaanii argan dooktarummaa kabajaa kennanii fi deeman isaan hundi. Mahammad Rashaad Abdullee. Qoqa keessaniif aadaa keessaniif akka afaan keessaniif qabsaa'aa kan turanidha maarree hamleen. It's not enough what you're giving to him now. Maqaa isaanii fudhachaa jiru hamleedhaan nuuf simadhaaga baga gammaddan. Obbo Aliyyee Umar hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Obbo Abarraa Rashaad Abdullee tuqa daawwattoota keenya yaada. Seenaa isaanii waan qabattee jirtu natti fakkaata. Waa'ee inni qophii keessa jira garuu waan tokko jechuudhaa fi waa'ee Dr. Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee kana uummanni Oromoo hedduminaan waan beekan natti fakkaata. Egaa isaanis seenaa afaan Oromoo guddisuu keessatti qooda guddaa kan qabanidha. Seera dubbisa afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo nama tolchanidha. Hayyuu qubee afaan Oromoo hayyuu qubee afaan Oromoo Sheikh Bakri Saaphaloo waliin ta'uu jechuudha. Qubeen afaan Laatiin yeroo amma ittiin hojjetamaa jiru kun waggaa 37 dura kitaaba afaan Oromootiin maxxansiisanii turan isaan. Dr. Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee jechuudha. Sababa isaanii afaan kan immoo afaan barreeffamaa taasisaniif gidiraan hedduu irra qaqqabaa kan turedha jechuudha. Egaa bu'aa qabsoo isaanii har'a ta'anii yeroo dubbatamu isaaniifis ta'ee hawaasa bal'aa uummata Oromoo biratti iddoo guddaa kan qabudha jechuudha. Egaa mee daawwattoota keenya galma qophichaatti yoo dabarsine bal'ina seenaa isaanii fi sadarkaa amma irra jiran immoo Tasfaayin Addamaa qophii kana akka itti qindeessatee jira. Qophicha akka itti siif dhiyaata daawwadha. Ganaa waasin gannu durullee wallaallu waan ati jaalattu waasii godhuun oollu meekkanii si gannaa nuti siin mul'annaa odoo ati baggee matumaan dhabannaa ati yoo si dhabne matumaan dhabannaa karaa hantee kanaan harka tokko taana sumaan gurgurannee walirraa bitannaa yoonif karaa banneesiin kadhaddeebinaa yoonif dhukkubsannee sumaan wal gaafannaa yaa afaan Oromoo meekkanii si gannaa salaamtaa jaalalaa siin walii erginaa yaa afaan Oromoo meekkanii si gannaa si gannu meekkaniin ilmaan kee je'amnaa ati nuti yoo si dhabne matumaan dhabannaa meemii dhuma teenyaa akkamiin himannaa turjumaanan taatee yoonif waa himatte rakkoo addunyaadhaa mataan keessa buute takkaa si balleessaa takkaa turjumaana yoom jiruu duniyaadhaa akkanaan hubannaa yaa afaan Oromoo yaa haadha guddinaa ar'aa fi borullee nuti siin mul'annaa. Dr. Sheikh Muhammad Rashaad Abdullee yeroo ammaa maanguddoo umurii waggaa 74ti. Godina Harargee Lixaa aanaa Carcar bakka Laga Arbaa jedhamtutti dhalatan. Barumsaaf Harargee Ba'aa, Jibuutii, Yemen, Makkaa, Madiinaa fi Sooriyaatti barataniiru.
darbanis biyya Misraa Yuunivarsiitii Jaam Abdul Azharitti baratanii bara 1962 akka lakkoofsa Awurooppaa achi ba'an. Yeroo turtii barnoota isaanii keessatti falaasama yookaan filosoofii, bulchiinsa, seenaa durii fi ammaa akkasumas wantoota quraanaa fi hadiisa irratti rarra'an hunda erga baratanii booda gara biyya Somaaliyaatti as deebi'an. افدرسي قابا داوتي يا سوما داو قبا بريتو قلام وارثو قلبانو مدرام الأتا ودا أولمبولو ربنا كفت وانا كلام خلق أمي محمد ومن لا جافي قرآن سجل قرآن سجلنا من ورهد وربي أداد إجرا ما فانك سنت ربنا انقرأوا مي جالة إذا براتو لقوا جالة نوام برلو لقوس أمينا لقوس وانا والأه دكتور شيخ محمد رشاد مالف بيابان قاتل جرو سمو نموتا كيسنان نودندا yeroo biyyaa ba'an umrii isaanii waggaa 20 gadi ture. Ijoollummaadhaan yeroo barumsaaf yookaan darasaa ta'anii biyya keessa deddeebi'an cunqurstoonni akka biyya keessa hin naannofne dhorkanii turan. Kanaaf nama lama ta'anii hacuuccaa isaanii irratti raawwatamu jibbanii gara alaatti ba'an. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullah yeroo biyya Misraa turanitti biyyattii keessatti manni barumsaa isaan itti barachaa turan Amaariffaa dabalatee afaanota baay'eedhaan barsiisaa ture. Isaanis deemanii afaan Oromoo namoota baay'eetu dubbata waan ta'eef kariikulamii barnootaa keessa galee akkuma afaanota biroo baratamuu qabaa jedhanii gaafatu. Afaan keessan ni dubbatama malee barreeffama waan hin qabneef kana keessa galchuu hin dandeenyu deebii jedhutu kennameef. Aariin onnee keessaa gaafa garagaltu Dooktar deebii kanaaf furmaata kennuun qaba. Booreen ittiin taatu afaan kana afaan barreeffamaa gochuun qabaa jedhu. Achitti madrasaa takkaat jira mana barnoota kan inni jiru mana barnoota afaan hundaa kajo afaan Amaaratu keessa jira. Na afaan keenya kan afaan Oromoodha nu seensisaan jedheen jennaan afaan keessan afaan dubbatu malee afaan kata barreeffamuu miti jedhe. Hoggaasan hundaa qalbiidhatti qalbiin na hinaafte afaan biraa afaan ka ummata hundaa nagayaan itti katabamee maaliif afaan keenya qabu afaan keenya maadhaaf maaliif asitti qara'amuudhaaf achirraan barreessuu jalqabe. Kanarraa ka'uun qubee afaan Arabaatiin qubee afaan Oromoo tolchan magaalaa Azhaarii gara Somaaliyaatti dhufan. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullah gara Somaaliyaatti yoo dhufan warri Somaaliyaas qubee afaan Somaalee akka tolfamuuf barbaadu. Meeshaan afaan Arabaatiin qubee afaan Oromoo ittiin tolchan waan biyya Somaaliyaa keessa hin jirreef afaan Laatiiniitiin bara 1968 akka lakkoofsa warra Awurooppaa qubee afaan Oromoo tolchan. Kitaaba afaan Oromoo isa jalqabaa mata duree fura afaan Oromoo jedhuun maxxansiisan. Yaa ilmaan Oromoo dubbii too dhagaya maqaa fi afaaniin harka tokko ta'e namni afaan keetii inni shanyii ta'ete qoqqotteen gaafatin maali gorsiteeti yoo isin wantaatan xiqqaa fi guddaani walis dhalaa dhiiran walis jaalattanii baraa nam tokkolleen isin duran bayuu dhiirummaa keessaniin namuu haa dhaga'uu jedhe akkasitti waan mirqaansinuu warruma islaamitii fi haanla wali keessaa guuranii kan duraa maqaa duraa sun irraa buqqisanii uffata duraa sun irraa buqqisanii ijoolleen Somaali'ee warri barnoo warri namni isaanii achi keessa galu guurataniiti fura afaan Oromoo jedhu guuratanii wanni uffata kitaabban isaanii godhe abboonni dhufan gaa'e ziyaaritti dhaqaniiti Sheekh Rashaad kitaaba afaan Oromoo jedhan ati du'u jette hin dumne hunoo inumaa ijoollee irra qoode magaalaa Maqdishoo keessa wal bahe hundinuu fura afaan irraana inni irraa muranii duudha bire akkasitti
amma gaana ashkarana erge akkamitti kitaaba nan maqaalee jiirisiin jirjiiruu dhabdee wumaa'u facaaftee inni kase yoo ilaalanu suuraa afaan oromoo jaa kitaabban ijoolleedha haa ta'u ani jirjiiran jeen akka teettetti namni abbaan maxxansituu sanii adeera isaati adeera jiyaati mee gaafadhaan jeen yennaan nuti jirjiirra janqil irra qirra harree kaan jirjiirra jedhama. Kitaabichi bara 1977 akka lakkoofsa Awurooppaa Moqaadishootti maxxansanii Oromootni Moqaadishoo keessa jiraatan qubee kana yoo baratan kun qubee keenya jedhanii jaallachuu eegalan. Kitaabichis gara godinaalee Harargee fi Baaleetti ergamee gurguramuu itti fufe. Yeroo sana Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu waraanatu ture. Kitaabni afaan Oromootiin barreeffame kun maxxanfamuu kan danda'u eeyyama mootummaa Somaaliyaatiin waan ta'eef Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee Ziyaad Barreen eeyyama gaafatan. Ziyaad Barrees osoo barreeffama kana hin ilaalin akkasumatti maxxansamee namoota afaan Oromoo dubbachuu danda'an hunda bira haa ga'u jedhee eeyyama. Waraana Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruuf namoota Harargee gara Somaaliyaatti meeshaa waraanaa fudhachuudhaaf adeeman kitaabicha argu. Qola kitaabichaa irratti goota dhiiraa eeboo fi gaachana qabatee fi dubartii daarota bishingaa waliin mataa irratti keewwattee sabbataan mudhii hidhattee dhaabbattutu irra ture. Namni kitaaba kana barreesse ajjeesamuu qaba. Kitaabotni kunis gubamuu qabu jedhu. Namoonni sun haariidhaan gubatanii. Kunis Oromoonni lafarraa dhumuu qabu jennetu qubee mataa ofii baafataa kan jedhu ture. Kitaaba kana kan afaan suuraa afaan Oromootiin bahe hin qeebalu jedhanii abbaa ummata maal jettan ummata Somaali'ee sanii dhaqanii kitaaba kana nama kitaaba kana barreesse nuu ajjeesse takkaa nuu ajjeeffataa nuu kennu kitaaba kanas gubu jedhan isee Ziyaad Barree gaafa sallola afaan kun afaan Oromoo afaan uummanni bal'aan dubbatu maaliif jirjiirra jennaan abbaa raadiyootiin Ziyaad Barreen jirjiirri amma gaafa jennaan abbaan raadiyoo maaliif jirjiirraa jedhe jennaan naafisuutu wallola ammare namni katabe kana jaalatee maqaa kana suuraa afaan Oromoo dheera baase warri jibbu haa jibbu yoo jibbanis yoo fedhan afaan biraa maqaa biraa haa baasu namni duraan tolche akkasitti natti ergan akkamitti maqaa kana uummanni dide akkam goonaa suuraa afaan Oromoo uummanni dide akkamitti isaan maal jedheen yoo kitaaba kana gudin yoo nama afaan kanaan kitaaba kana barreesse nuun ajjeesin nuu ajjeefata nuu kanita takka ammoo Oromoo nuti dirree lolatti afinne asitti Sheekh Rashaad jiraachisu deema abadan yoo nuti maqaa kana hin jirjiirin hoodha meeshaa lolaati deemu. Mormitoonni kitaabichaa gara Ziyaad Barree adeeman namticha kitaaba kana barreesse nu ajjeesi yookaan dabarsiitii nuu kenni ni ajjeesna. Kitaaba kanas walitti qabsiisiitii nuuf gubi. Kun ta'uu baannaan Itoophiyaa atumti deemiitii loli nuti siif hin lollu jedhanii. Qubee afaan Oromoo tolchanii afaan Oromoo afaan barreeffamaa waan taasisaniif duuti itti murtaa'uudhaaf adeeman. Ziyaad Barree Dr. Mahammad Rashaadiin waamsise. Kitaaba kee keessatti ergamtoota koo waan waraanarraa taasisu itti idaateettaa jedhaan. Kitaaba kana keessa wanti badaan yookaan gadheen hin jiru. Wantuma raadiyoo irratti dubbatamu asirratti barreesse. Ergamtoota kees gaafachuu dandeessaa jedhuun. Ziyaad Barrees ergamtoota isaa gaafate. Isaanis rakkoon kan jiru qola isaarra akka ta'e itti himan. Dr. Sheek Mahammad Rashaad Oromoo nuti ajjeefne qola isaarratti footoo isaa kaa'ee jira. Nuti ammoo tasuma kana hin feenu jedhuun. Ziyaad Barrees maqichi akka jijjiiramu taasisa. Kanumaan qolli isaa akka jijjiiramu ta'e. Qola kitaabichaa isa duraa irratti walaloon
daarotonni singaa mataarra keewwattee mudhii siidaa qalloo sabbataan hidhattee qadaada aannanii harkatti rarraafattee halaalaa silaallaan ijatoo bolboltee jedhee inni dhiiraa walaloo dubbatutu irra ture. Kanaan booda kitaabni qubee afaan oromootiin Dr. Sheek Mahammad Rashaad barreessan gara Jarmanitti deemee maxxansamee kallattii garaagaraatiin gara Oromiyaatti seenee uummata Oromoo bira ga'e. Kanin barreesse qubee haa ta'u raadiyoo maqdishoo irraa afaan oromootiin dubbatu haa ta'u afaan kitaaba hedduu kanin katabe haa ta'u wanni natti dhagahame waanin anin herregin kan nam akkam ewa warri akkasitti ummanni oromoodhaa bakka hundaa qeebaluun akkasitti waan guddoo na dhagahame. Dr. Sheek Mahammad Rashaad afaan Oromoo afaan barreeffamaa taasisuun alattis raadiyoo afaan Oromoo magaalaa Muqaadishootti tamsa'u keessatti yeroo dheeraa hojjechuu isaanii seenaan ni dubbata. Miidiyaan afaan Oromootiin Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee Muqaadishoo irraa dabarsaa turan uummata Oromootiin dhaggeeffatamummaa guddaa fudhachaa waan dhufeef Hayila Sillaaseen raadiyoo afaan Oromootiin tamsa'u Harar irratti akka dhaabbatu murteesse. Raadiyoon Harar sababa Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdulleetiin dhaabbate akka Awaashin as ce'ee hin dhaga'amnes taasise. Qabsoon gootota Oromoo kanneen akka Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee itti fufe. Uummanni Oromoo har'a bu'aa qabsaa'ota kanneenii dhandhamachuu danda'eera. Gara jireenya dhuunfaa isaaniitti yoo deebinu Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee har'a maalirra jiru laata? Uummanni alatti waa barate sun ala gad bahe hun ol bahe ani immoo duraanis afaan keenyan kanaan ummata keenya raadiyoo fi hundaan dubbadhaa je'ee kan biyya alaatii gale asitti wallaan wannin arge ummata wannin an dalage fudhatamtee akkatti jedhuun waan natti jabaadha. Waa hundarramti jaba aacuun qabullee dhukkubni kunillee naana qabu qilleensan na dha'ee faalid jedhaniini kanaa jecha kanallee dhafuun badadu yoon har'a ijoollee qalbii takkaaniin du'a du'uman eeggadha malee waan biraa kanin amma ummanni keenyalleen ummanni oromoodhaa jechuudha sila'aan hin komadhu kanaa jechu ani rabbii je'eetu waan kan haqa ummata oromootii je'eetan halkan guyyaa hanga amata 50 akkasitti dalage waan buddeena tokkicha an qabu san addaan kuteetin darii maal buddeena sun maallaqa jedhee waanin katabu kana naa katabu. Kanaafuu akkuma loomiin 50 nama tokkoof baadha nama 50maaf garuu